جوجوت اللي عن إنديني قومي كخرتي نكابني جريلتي رجع إيسابيلا ما نفسري رجع واني رب الريفمو اللي أفرنك الله جامي تخرب الريفمو دور الرأي قال أفرنك الله تني بيكما دور الردواني سيوسف عندك هجتا ديم بهو اوكي مدة ما نين دفع اوكي مدة ما خيسة به جلك أمر أفان سومالي ندو بتاتيس واسيدا ما شاء الله Ashama harkafuune kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show irra deemuudhaani bakka jirtan maratti nageenya keenyaa kan jaalalaa isin geessuun ittiin jaha maantana kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaadha obbo Kadir Jawaar wajjin nasimatanii haasi waajjira isaanii keessatti argama jechuudha. Irra deemuudhaani galatoomiin siin jaha. Anis galatoomiin siin jechuu barbaada. Walaakoo keenyaan hedduun tolee jira. Anis baay'ee dansa gammachuun qaba jechuudha yaada. Hayyeekaa amma deemsaan magaalaa keessatti shirshir jenna jechaati haasoyinamoo kan filatame carraa siifin kan jechuun ammaan tana nuti welcome baga nagaan dhufteedha akkuma reefu airport irraa ammaan tana siqee baleessanitti iddoo baaburaan hidhaynaa waliin jennee jirra akkasumatti illee shaggooyyee ijoolleen afran qalloon ilaalla jennee sagantaan keenya baay'isawwa ilaa ganamarraa eegale ilaa halkanitti yoo xumuruu dandeenyu san baay'ee sa'a manage goone jechuun ni dandeenya. Almost sanii hojii wal qabatee ani wanni si daawwachiisuu danda'u biiroo keessa abbaa dhimmaatii miti amma wanni hojjechiisu ati abbaa dhimmaatii miti. Anis advertise magaalaa tiyyatana garsiisuun qaba. Magaalaa seenaa biyya yookaanis onaa afran qallooti. Seenaa si ilaaluudhaaf waan isin hojjetamaa jiru akkasumatti illee iddoon ani itti baradhees mana barumsaa sanis ni ilaalla dirbaa burreefu akkuma seensiinsa irratti siqee baleessan iddoo baaburaa san biraas dirbaa burdeen waliin jenne iddoo galma aadaa yookaanis galma afran qalloo bara 1960 keessa qubachaa turan sanis yoo dandeenye yoo dhaqqabne ni ilaalla daandiillee karaa laalaati daandiis bikka Dr. Ali Birraan itti dhalatte araddaa inni itti dhalate ganda qoree jaanis sanis laaluufis ni tattaafanna jeetii yaada sanii ala halkanis paarkii Dr. Ali Birraatis toora galgalaatis laaluu ni dandeenya sanii ala immoo oguu galma yookaanis jaarmiyaa goojjoo afran qalloo bara 1996 keessatti waan takka qopheessaa hojii hojjechaa turanii hojii wal qabatee sallaalleeti hawwisoo afran qallootiinis akka isin bohaarsan godhaa deemuu ni danda'ama. Baaburaanis shirri ni jira konkolaataa waa hedduu jira yoo yeroon nu ga'e yeroo kana qusannee hanguma ga'utti goone kana hundaa'u waliin ga'uudhaaf nutis qophii ta'uu hoyyaan anis kaniin irra filadhu magaalaa keessa deddeemaa wajjii yoo haasofne konkolaataan deemaa magaalaa itti daawwachiisaa yoo ta'e irra jira jeeti. Hedduu takka ulfaadhu galatoomiin siin ja'a. Ani hoggaanii fi haasoyitu kana bira deemnee kana faan si daawwachiisa hoggaanaan jettu daqiiqaa muraasa kana keessa dhiiroo akkamitti maaneej goonaa waan joosanii yaadaa ture. Daqiiquma nu qabnu san keessatti gaa bikkawwan kana hunda keessumattuu afran qalloodhaan wal qabatee aartiidhaan wal qabatee. Paarkii Dr. Ali Birraatis akkasuma kaniin irraanfadhe sanis hin goonyaa. Dr. Ali Birraadha. Achi keessa innumti maaliif ijaarame kaayyoon isaa maali kan jedhuu fi Kadir mataan isaa nama akkamii ture waan joosan mana quraanaa isaa bakka inni itti barate san deemnee walumaan kan daawwannu ta'a. Seenaa kiyyaas akkasii harkattaa jechuudha. Waa sida akkasii achuba keessa immoo. Afaan Somaalee ni dubbattaatis. Waa sida maashaallah. Kanaafuu hamma baay'ee sagantaa keenyatti nu waliin turaan isiniin ja'a galatooma.
Hayyeeka hedduu takka galatoomaadhaan isin ja'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaamaan tana Dirreedawaa keessaa shirshir jechaati sagantaa keenya midhaakfachaati kan jirru. Ani mee yaadannoo ijoollummaa kan keetirraa eegallee Kadir nama akkamii ture yoon jeeho. Gaaffiidhaa Kadir yaa ijoollummaarraa eegalee dhaloonni kiyyaa laga harreettiin dhaladhee laga harree wardaa duwwaa 19 gamooriiti sanii alammoo haadha tiyyaa Nafisaa Abdullaahi fi akkasumatti illee abbaa kiyyaa Jawaar Ibraahim irraa hin dhaladhee sadarkaa mana barumsaatis takkee hanga afaan Arabiiffaarraa amantaarraa eegalee hanga sadarkaa tokkoffaa maayii 8 laga harummaa irratti fixadhee jechuun hin dandeenya. Hedduu bareedaadha. Osuma haasofnu afaan meeqa dandeessa? Ani afaan Arabaan hin dandeenya, afaan Adareen hin dandeenya, afaan Somaalee hin dandeenya, afaan warra biraa rakkoon qabu yaa afaanuma ammayyaatii fi afaan Amaaraa, afaan keenya almost afaan 6 oliin dubbadha. Ajaa'iba! Silaafuu namni naannoo kana dhalatee guddatee afaan 3-2 ol yoo xiqqaate 2 ol. Ati dhalataa Dirreedawaa yoo taate yoo akkam xiqqaate afaan 3 ol beekuu qabda. Keessaafuu afaan 3 ol giseen dildilaa gadii fi dildilaa ol ta'uu qaba. Warri dildilaa gadii afaan Somaaleetii fi afaan Adareetii fi afaan Arabaa must beekuu qaba dirqama. Warri gamana jiru immoo hagin afaan Amaariffaa bicha warra haasa'u dildila gisee jennu qafii dildilaa gadii gisee jennu qafiiraa laga harree qabri ijoollee afatiisaa kana hunda qabatee gabbu'a. Kaan ammoo dildila ol kaziiraa amma kaziiraa iddoon amma keessa jiru kun kaziiraadha. Sanii wajji wal qabatee haala isaa waan ta'uuf jecha akkuma beeytanii fi anis asuma dhaladheetumaan deebi'ee asumatti magaalaa tanaas bulchaa tahee akka hireetti akka dhalataa biyyaatti magaalaa tana bulchuu jira. Asumatti bultii sooradhee asumatti ilmaanis 7 qaba dubra 3 fi dhiira 4 qaba jechuudha. Waaw hedduu namatti tola rabbiin si haa guddisu abbaa isaanii caalan haa godhuun jaa. Sirriidha. Hayyeeka kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show akkuma agartanitti gaa Dirreedawaa galleetii wal simannee nagee wal gaafannee amma immoo bakka seenaa qabeessa guddaadha argamna hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turaadhaan isiniin ja'a. Hayyeeka bakki kun maali mee Dirreedawaaf? Bakki kun Dirreedawaadhaaf iddoo seenaa qabdu iddoo afran qalloo keessaafuu tuutii afran qalloo qofa odoo hin tahiin biftuu ganamaa jaaniini hawwisuu biftuu ganamaati ture sanii ala afran qallooti ture ati sadihi warri hawwisoo kana keessa manni ammaan tana nu duubatti argamu kun seenaa afran qallooti wajji wal qabatee yaa'u seenaan afran qalloo kattiin gurmaa'ute bara sandura 1953 irraa eegaleeti manni kun ammoo bara 1960 irratti kan ijaarame gaafas iddoo kana Alfred Shaafii jaaniini kantiibaa bulchiinsa Dirreedawaati. Iddoo kana baazaaraa fi waan takka itti garsiisuuf gizee manni ijaaramu manneen hunda seenaaf gizee ijaaranii as keessatti aadaa Oromootii fi akkasumatti illee tuutaalee Oromoo hundaa wajji wal qabatee san hundaa'uu asitti ijaaruudhaan seenaan waan dagatamu miti. Magaalaan tun artistoota wajji wal qabatee akka Usmaa'il, akka Ali Shabboo, akkasumatti illee Abubakarii, Abdi Buuhii jarri kun hundinuu warri cinaan lubbuun jiru ni jira, warri fuula Rabbittis garagalee ni jira. Kanaafuu seenaan tun manni kana ammaan tan akka agartutti mana afran qalloo jaarumsaa fi qubsummaa wajji wal qabatee seenaadha. Seenaan kun dhabamuu hin qabu jechuurraa ammaan tana haaromsaa jirra. Nutillee odoon tahin amma wanta kana mucaa Maastar Hassan jaaniini naaf kannaa jee abbummaadhaan inni Ameerikaa jira. Isumaatu guutuma guututti wanta kana haaromsaa jira. Abbummaan nuti eeguudhaaf jechuudha. Hayyee Maastar Hassan jechuun hayyuu seenaa. Hayyuu seenaa kitaaba waa'ee Oromoo wajji wal qabatee afran qallootii fi magaalaa wajji wal qabatee nama hedduu seenaa Oromoo keessatti illee iddoo guddaa qabu. Akkasumatti illee quuqama qabaachuu ture. Haa ta'u odoo inni jirullee nuti ana isaa mucaa Ramadaan Shilingii jaaniin tanneen hunda
tuuta afran qalloollee qabaachuu turre yeroo lama geebaa fi kana fuunee turre seenaa hojii wal qabatee waa hedduu hojjechaa ture gaafaan araddaa duwwaa saddeet jiruusi kuni seenaadha amma kana hojii wal qabatee gaa booddee galgala wanni ilaallu ni jira akka paarkii Dr. Ali Birraati hojii wal qabatee haa ta'u hawwisoonni afran qallootis seenaan amma garii magaalaan jijjiiramtee seenaan Oromoo dhabamtee jirti jee yaa'u haasawni adda addaa ololli numa jira namni waan dalagu garuma keessa qabatee hojjeta. Tanaafu booda ijaanis laaluun ni danda'ama jechuun barbaada. Bar anis odeeffannoon qaburraa ona kana laaluudhaaf fedhe as argamu xiyyaanaanuu gammachuu guddaadhaan na dhaga'ama. Keessattuu immoo manni kun mana citaa tureettiin dhagee duraanii gubbaarraan manuma citaa goojjoo dursan jechuudha. As keessatti daawwattoota keenya akkuma agartanitti bika kanatti gareen afran qalloodha. Baandiin afran qalloo qaanqee bilisummaa uummata Oromoo fi bu'uura aartii uummata keenya uummata biyya kana akkuma waliigalaattu namoota hayyoota weellistoota gurguddoo kan oomishe bika kana bika seenaa qabeessaadha. Akkuma argitanitti obboleessa kiyya akkuma kaasetti haala kanaan haaromsanii seenaa san deebisuudhaaf hojii hojjetamaa jiru irratti kan haasa'aa jirru. Keessumattuu gaamma olola qofaadhaa miti bika dirree dhawaan kanaan afran qallootu haa bika san jirra dhiiroo aartiin keenya hedduu laaffatee jira. Misooma biraa irratti malee gama aartii kanaan xiyyeeffannoo kennuu dhabuutu jira. Jaanifa haasa waan ta'eef mee fuulduraaf immoo waan kana caalu wanni karoorsitanii yoo jiraate. Amma wanni nuti karoorfanne guutumaa guututti akka aartiitii wajji wal qabatee keessaafuu kabajamoo yaa'u Dr. Ali Birraa wajji wal qabatee akka laayibraarii yookaanis akka seenaa aartiitii wajji wal qabatee istiidiyoolee takka bika ijoolleen aartiitti barattu hawwii qabna san ni ijaarra jenneeti abdii qabna achumatti iddoo takka goone bika aartii fi kanneen itti baratan godhuudhaaf seenaa ni jirti. Ammallee wallistoonni warri haaree as ba'uu jira duriis baharraa eegalee yaa'u aktiif ta'uu wajji wal qabatee Ali Shabboonis yaa'u biyya alaa jiru malee nama jiru warri wallistootni dur hundinuu ni jirani haa ta'u ammoo yeroo wajji deemuudhaaf ammaas nuti tattaaffiin nuti goonu gaa aartii irratti keessaafuu cimsuun nurraa eegama haareen ijaaruun nurraa eegama. Sani ala manni wanni ati reefuu asirraa ibsite takka manni kun guutuunsaa gubbaatu citaadha. Jal ammas gubbaan citaa deebi'a waa takka. Ammallee qorqorroo fi kan odoon ta'in aadaa Oromoo eegee seenaa afran qalloo sana eegee keessi isaalleen teessoonsaa utubaa qaba. Iddoo abbootiin ta'anii fi akkasumatti illee meeshaa ammayyaa odoon ta'in meeshuma aadaa kana afran qalloo ibsu aadaa Oromoo ibsu as keessatti ni gurama. Wanni irra barreeffamullee afran qalloo jaameti kan irra barreeffamu durirraa eegalee afran qallootiin beekama tanaafu wanni seenaan dagatame akka hin jirre isiniif ibsuun barbaada. Abbaan gadaan afran qallootis magaaluma tana keessa jiraata Abdurazaaqii akkasumatti illee walirraa aangoo walirraa dabarsaa turani amma isaatu hoogganaa jira wal quba qabnaa jechuun hundi keenya hawaasni keenya sabaa sablammanee haammanee wajji hojjechaa jira jechuu barbaadeeti. Hayyee hedduu takka bareedaadha kabajamtoota daawwattoota keenya gaa sagantaan maayaa shoo kanarraa ni jalqabee malee ganaadha itti fufna dirree dhawaa keessa marmaarreeti kantiibaa Kadir Jawaar waliin taane aartii afran qalloo wajji wal qabatee waa hedduu irra haasa'uu deemnaati hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin taa'aadhaan isiniin ja'a amma immoo mee baandii afran qalloo wajjin xiqqoo bashannanneeti walitti dachaanaa jechuudha galatooma. Gaariga maashaqa keedhaay dhufte ijoolleen Oromoodha ejersa gaariin dandeenye boonaa billeen irraan teenye gaariga maashaqa keedhaa dhufte ijoolleen Oromoodha Belaman dhufe zarine Belaman dhufe zarine nama fardaare be tamni tole tole ichni tole
Afanna ma fargare Waatamni tole ichifni tole. Mukabate madabbate lalta Waatamni tole ichifni tole. Tuseni kallosi kafasa Waatamni tole ichifni tole. Sa. Hayyawo. Hayyawo. Damballo Hayyawo. Damballo Hayyawo. Ege jali bola tanambona Eegee jalli boollaa tanaan boonna. Ege jali bola tanambona Eegee jalli boollaa tanaan boonna. Ada kabna Eegee jalli boollaa tanaan boonna. Ayu kabna Eegee jalli boollaa tanaan boonna. Ajala devna Eegee jalli boollaa tanaan boonna. Ege jali bola tanambona Eegee jalli boollaa tanaan boonna. Wa Haybal. Hayyee hoggansi harka kana bashaasha namaati nama kamiyyuu wajjin saahiba. Kun maalirraa ka'e dhiiroo laayif pirinsipilii yookaan immoo akkaataan jireenya keetii hoo maal fakkaata mee natti himi haa? Nama dhalataa Dirreedawaa gizee taate abbaa feete namuu gandi walaadaan geessu malee nama hundaa wajjinuu hawaasummaan baay'ee cimaadha. Andurri raayii sagalee baay'ee wanni jiru manguddoo jalattiin guddadhee masgiida dhaqee manguddoo hojii taa'ee gizee barbaadu ijoollee saahiboota wajjin kubbaa fi kana ispoortii hojii dalagee sanii ala immoo dura guddaa abbootii gurguddoo manguddoo tana jala taa'eetiin haasawaa isaaniitiif kana fuudha. Durumarraa eegaleetu nama hundaafuu rispeekti kabajaan qaba. Yoo ati nama kabajje yoo ati nama jaalatte nama iyyuu si jaalata wanni ati nama ol taatuuf hin jiru jechuudha si galee. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaa Pirooteensa Maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. Har'aan talagaa akkuma eegalirraa daawwatanitti magaalaa Dirree Dhawaatti argamu keessumaa biyyaarraa kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaadha obbo Kadir Jawaari. Isaan wajjin waa hedduu haasaati kan ture gaafa immoo achi keessatti shibshib jechuun jirra haa. Mee baaburrii fi Dirree Dhawaa baaburrii Dirree Dhawaaf maali mee? Baaburri keessaafuu magaalaa Dirree Dhawaatiif jiru isaati. Magaalaa qofa otoo hin ta'in biyyuma keessaa akka waliigalatu marsa Itoophiyaatu irra guddaan naggadaa fi jireenyaa fi jiruu isaanii kan jijjiiran baaburuma kanaanii. Maaliif asii Jabuuti jidduu deddeebi'aa ture naggada adda addaatti itti naggadaa turanii. Namni magaalaa Dirree Dhawaa dhufee baabura kanatti hin naggadne abbaan qabeenyaa fidee qaama ifimu kuni magaalaa tana keessa ol dabarre hin jiru. Kanaafuu magaalaa sanaati jechuun ni dandeenya. Kadir yaadannoo addaa qaba laata baabura kana wajjin wal qabate? Yoo baabura kana gaanamu ijoollummaadhaan xilaantillee jenneetuma Jabuuti itti dhaqaa turre Jabuutillee ani hin beekne gumee qaqaratti naqabanii girilletti anuma deebisanii badeefaa deemu nutis bannee nutuma deebisanii ijoollee waraanaa jiranu deebisanii ammoo ogiin baaburri kun eegaa muumichi ministeeraa dhufee duraan federaala jala ture akka bulchiinsatti guutumaa guututti eega nu deebise booda asii fi dawwallee hawaasa keenya softootaati hojii hojjechisiisaa jira jechuudha. Hayyee kanaafuu ammaan tana bifa haaraatiin onnatatu jira jechuudha magaalaa. Sirriidha amma haaraan hojjetamaa jiru jechuudha. Hedduu bareedaadha haa turtii baabura keessa teenyee shibshib jechaa isinii daawwachiisneeti kan jirru. Mee amma immoo sagantaa keenya gamatti aanutti immoo yoo eessa deemne eessa nu daawwachiistame yaadannoowwan kan kee keessa? Yaadawwan kiyya keessaa yaa'u mana barumsaa manaan itti baradhe barumsaan itti baradhe laga harree sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa jedhama. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa baaburri durre kana fakkaata ture. Haayisoyinii keenyas itti fufaa waa hedduu muuxannoo isaarraa hadirirraa waa hedduu irraa barachaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. Amma immoo mana barumsaa inni dur isa barachaa ture deemneeti Kadir ijoollummaan nama akkamii ture eessaa ka'eetii bika kana deewaan joosan ijoollummaa irratti guddate moo dhiiroo eessumaa bidee amala kana waan joo kana ni laalla. Turtiin keenya ammoo maayii sagantaa keenyatti nu wajjin haa ta'u isin jaa. Galatooma. Ilaa saddeetii asittiin baradhe akkanan turre gaafa nuti barannu kutaan teenya koornara san ture. Kutaa 5 fi 6 afaan Oromiffaa Laatiin barachaa turre ni yaadanna. As mana barumsaa kanarratti makkiyaa barsiistuu makkiyaa jennaani amma Jarman jirti.
alaabaa afaan Oromootiin fi afaan Amaariffaatiin lameenuu kan alaabaan ol qoru. Ammallee I think sanni jira waan hafe natti hin fakkaatu. Achi barachaa ture mana barumsaa kana baay'ee yaadannoo dilaan itti qaba. Isaan keessa mee muraasuma daawwattoota keenya kaayif. Maal? Yaadannoowwan ati mana barumsaa. Laa yaadannoon hanga buuta akka mana barumsaa kana keessatti akka waliigalatti student council prezidaantiin ture. Hoogganaa guutumatti anaatu prezidaantii barattootaati akkasumatti illee የተማሪዎች ህብረት ፖሊስ ጃኒኒ ሰኒ ሰና ደረቤ ቀባ ቱሬ ሰኒ አለ ኩታናኒ በረዱ ኸይሰቲስ አለቃዳን ቱሬ ሆገናዳን ቱሬ አይ ቲንክ ኤክሰርሳይዝ ጎዳ አሰራይን ዱፌ ሰበባ ስፖርት ወጂ ወልቀበቴ አመተክ ሚኒስትሪ ኦዶን ይፈተነ ሚን ካፕቲን እንዱፍነ አሲቲን ይፈተነ ቡጄ ፖሊስ መሬት ሴኔ ፖሊስ መሬቲስ ሰዴት አቺቲ ሚኒስትሪ ፍራዴ sagal dabarachitis laga polis mareetis yaa'u የተማሪዎች ፕሬዝዳንቲን ture achirraa giseen boo sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa high school saaptaan gaafas waa takka hin jiru karaan dhukkee ture nutiitu chigginyii fi kana dhaab bara 97tti kan fixne 10 irra fixne kanaafuu achittis የተማሪዎች student council president ta'eetiin guutumatti achi hoogganaa ture jechuun muuxannoon achirraa jiru Skana wajji wal qabatee kan dhufe jechuudha. Ajaa'iba durumaanuu lafa qabataniiti dhuftan jechuudha. Duris wanni nuti rabshaa godhaa turre afaan Oromoo hin barattan jaanii nu dhorkaa turani. Gaafa saaphiyaan seenne rabshaa goonee Z1, Z2 fi Z3 ilaa Z6 afaan Oromoo barsiisnee samboota ijoollee hundaa nu hidhanillee akkamitti afaan Oromoo gaafattan jaanii. Yoo misila barrisan. Bara 95tti. Qabsoo ajaa'ibaa keessa turtee jechuudha. Mana barumsaa Lagaarree gaa hoggaan fi kaasnu durattis barsiistuu makiinaa. Amiin ayiti Aminaanis as turte. Mee Makiinaanis as ture. Kan inumaa inni raanfannee fi mudannoo addarraa qabdu ni jira. Yaa'u barsiisotaan ani inni raanfanne je'ee agaddu barsiistuu Makiyaadha guututti isii gaafaas turanis barsiisonni ni jiranii dhugumatti. Mustafaan takkaas nu barsiisuu ture Damisi jaaniini maatimaatiks Zarihuun ni yaadadda itiyee baayoloojii takkaa jira xiqqeenya irraa eegaltee hoggu pirezidaantii naan jechaa jirti guddanne almost haalli jiru sanii ani gaa shiftii lameenuu dhufeetis kontirooliin godha gizeen fedhe shiftii lameenuutis niin baradha haalli jiru ati haala gaarii ture waa hedduudha khayaadan. Hedduu bareedaadha kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa xiyyaarraa kantiibaa Hadir Jawaaredha. Bikka itti bara deemee walii haa yaadachiisnu hoggansi kun muuxannoon isaa isaarraa ka'eeti waan joosan odeeffadheeti waan hin tureefu wanni san dhugaamu akkamii haalli jiru san pirezidaantii ta'anii amma immoo kantiibaa magaalaati. Bormoo bikka guddaa eegamu. Kanaafuu sagantaan keenya ammallee itti fufaa nu faana ta'an afeerraa hayyaa. Oromoon aadaa qabna. Hayyaaboo. Oromoon aadaa qabna. Hayyaaboo sa ni qabna. Hayyaaboo. Nu harargeen saba bal'aa. Hayyaaboo. 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 Waynu dirreen aadaa qabna. Hayyaaboo. 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 Nu harargeen goota qabna. Hayyaaboo. 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 Nu harargeen nyaata qabna. Hayyaaboo. 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 Haybal. Hayyeekaa hedduu takka annatti tolutti jira kabajamtoota daawwattoota keenya gaa turtii keenyaan hedduu takka waa hedduurraa barachaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. Mee bara jireenya hankee keessatti hoggansaanis wal qabatee ta'uudha mala akkasumattis hojjetaas taatee yeroo naatiin irraanfanne barri itti qoramte jira laata?
dura irratti waan si ibsu fedhu an takka hojjetaa ta'een beeku. Muddamaaniin dhufe muddamuma keessa bahe jalqabumarraa hogiseen dhufe muddamaaniin dhufe sanii ala waan takkaan hin dhumne rabbiinis hojjetaa godheetis nan hojjechisiisne amruma kannu ajaja kannu bulchaa ta'uu gaggeessuu waajjira hoogganuudha. Ispoortii koomishinii dargaggoo ispoortii koomishinii dura ta'aa ture afyaa'ii ta'eetiin jira. Akkasumatti illee waajjira dhimma dubartootaa fi dargaggootaa gubartii achi gaggeessaatiin ture araddaa hunda gaggeessaatiin ture waradaa jechuudha. Kana hundaa hojii wal qabatee hooggansa keessaan dabala. Gin hooggansa keessaa wanni cimaan namatti ulfaatu jedhee yookaanis nanaaf chaalenjii dajoo baay'isawwee rakkoo ati keessa jirtu namni siin hubatu. Namni makiinaa gizee ati qabdu gizee ati poolisiidhaan deemtu gizee VIP si ajjabanii deemtu leegjarii jiru gaarii keessa ka jirtu siisa. San hin galleef namni mana hidhaa keessa akka jiru quban qabu namni rakkoon ati hawaasaaf niin hojjedha jettee niin fura jettu hunda wal qixa gammachiisuu hin dandeessu. Saniifuu waan namni rakku namni dhuunfuma isaa akkuma yaada isaatti adiis akkasumatti yaadus isaa malee akka magaalaa guutuu bulchiinsa hawaasa rakkoo hawaasaa hiikuudhaaf halkanii fi guyyaa hirriba dhabdu namni akkasitti siin hubatu takka sanii lammeessaa hooggansa mataa walii qabdee takka gootee kaayyoo barbaachisuuf galmaan ga'uuf baay'ee nama rakkisa. Kagarii gosummaa keessa seenaa, kagarii amantaa keessa seenaa, kagarii immoo faayidaa isaa jala caha, kagarii faayidaa hawaasaa dhiisee deema. Hundaa'u takka walii godhanii deemuu wajji wal qabate kun xiqqoo ni ulfaata. Chaalenjiin guddaan jiru kana malee hawaasa birallee rakkoon hin jiru jeetiin si ibsuu barbaada. Baay'ee hedduu bareedaadha. Deemu jirra haa ganditti jirru kun immoo maalimi? Sorry irraanfadheetiin jira dhiifama. Gandiin ammaan tana akkana si geessu jiru. Ganda Dr. Ali Birraa yookaanis artistii kabajamoo keenya miseensa afran qal'ootii hojii wal qabatee akkasumatti illee artistii biyyoolessaa ta'e ganda inni itti dhalate ganda qoree kanatti dhalate yoo beeytee jiraatee hawwallee inni wallisu hojii wal qabatee laga harree ganda qoree jechaati kan wallisaa ture. Gandi kun guddaan irra guddaan ganda isaati baay'ee namni sitti boona jechuudha. Maaliif bashannantame maaltu si bashannansiisa? Keessatti yaa ani araada takka hin qabu yookaanis hararaa jaaniin tana waa takka hin qabu dimaa sumuree kiyyatti qameetii sin beeku ani wanni nati haara itti baafadhu galgala siin garsiisa manguddoo takkaatu jira. Gizee takka kubbaa taphanna kubbaa miilaa taphanna isiniin arraasiina arbiyaa fi jimmata kubbaa miilaa taphanna sanii ala guyyaa kaan manguddoo wajjiniin buulii jaaniin ta Faransaayii tana Firaankofoolii jaaniin Addisaabummaa fi as malee hin jiru sanis manguddoo birattiin haara baafadha sanii ala bishaaniin daakaa giraawundi teenisiniin taphadha biskileetaniin oofaa gizee na barbaachises mootaraa hawaasa keessaniin oofaa jechuudha. Waan takka. Hunda keessa jirtaa jechuudha. Ajaa'iba maqaa rabbii kun waanuma jajjabeeffamuu qabu. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaatiin jirtan sagantaa Maayaatii sagantaan kun immoo walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaatiin jiru. Har'aan tan akkuma na agartanitti gaa magaalaa Dirree Dawaatti argamuudhaan kantiibaa magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawaar waliin ta'uudhaan sagantaa Maayaa qindeessaati kan turre hedduu takka akka irraa barattan akka bashannantan abdaadhaan qaba. Amma maayyii sagantaa keenyatti gaa halkan waan jiru waan isaan haasa'an kana waan ijaan naallee mirkaneessitu ta'a waan ta'eef nu wajjin ta'an isiniin jaa galatooma. Akka darbatan kun maalinni? Buulii jaamaa yaa buuliin gaa Firaankofoolii Faransaayiti tapha Faransaayiti akka Itoophiyaatti Dirree Dawaa fi Addis Ababaatti argama.
yeroo baaburaa wajji wal qabatee Faransaayonni asitti taphatan dorgommiin amma waggaa waggaatti ni jira nutis ni dorgomna isaanii hojii akka agartutti namni takka tiimiin takka nama 3 qaba nam jahaatu taphataa jechuudha biyaansi qabxii galmeessisuudha kachi dhiyaate qabxii ni qaba akkuma korombollaa uleen taphatanii san ta'e immoo kun khalafaati Frankofoolii jaaniin. Kanaafuu atis kananii taphatta jechuudha isaan fa'a. Yeroon hojiirraa ba'e sa'a 10 fi cinaa sa'a 2 sa'a takka gizeen bahe yeroo taan kubbaa miilaatiin taphadha. Yeroo kubbaa miilarraa alammoo manguddoon agartu sun hundinuu saahiboottan kiyya isaanii wajjin tapha kana wajji taphadha jechuudha. Ganama akkuma jalqaba teessoo afran qalloo biyyatti ijaarame akkuma laalleetti maayii irratti asirratti goolamna jenne akkuma ibsine irratti kuni paartiin alibirraa baay'ee odoo jiruuti isaatu dhufee paarkii kana akka inni jirutti dhufee eebisnee jechuudha. Kanaafuu inni illee seenaa odoo jiruuti seenaa kana kan goone haa ta'u wanni guddaan ammaan tana akkuma jenne onaa afran qallootti haa ta'u suuta dhuwataan waan jiru laalaa hawaasa kana takka godha. Duris alibirraanis Oromoo qofaaf miti kan sirbee sabaa sablammaa qabsaawaa ture mirga keessaafuu namummaatiif barumsa irrattis ispoortii irrattis bashannana irrattis waa hedduu irratti kana kan qabu. Kanaafuu seenaa haasawaa miti. Maqaan abbaan wareegamullee maqaan hin wareegamu. Hayyee magaalaa Dirreedhaa akkuma seeneen gaa'e atis simattee hoggaanii fi naannoo kana takka laallu weellee isaa dhaggeeffattu walumaan dhagaa. Mee akkami hariiroon naatii fi adeeroon naannoo wajjin qabdu maal addaa jira? Adeeroon lakkii nuti gaafa inni bishooftuu jiru gaafa dura dhufees gaafa dura biyya irratti simachaa ture innis dargaggeessa ture hedduu baay'ee isa qeebalaa ture. Isaafuu magaalaa Dirreedawaatiin inni biraandiidha. Bareedaadha kan kaleerraa irra wayyaadha irraa immoo boru wayyaadha hedduu galee daljanneeti abdannaa rabbiin isin gargaaru. Kana wajji wal qabatee wayinni ani silaa akka gaafitti dhiyeeffachuu barbaadu gareen afran qalloo biyya alaa irraa dhufee gara biyya keessa jijjiirama kana guutuu warra galee jira. Warri deebi'ee immoo biyya alaa jiraatus ni jira. Warri as jirus ni jira. Osoo ni fin deemin immoo kan Dirreedawaa fi naannoo kana biyya kana keessatti warra qabatee jira. So amma wani na tolu keessaa adeeroon ani birraadha. Osoo lubbuun jiru kabajni mul'uu fi kan namni dasmaan jaabu waa hedduun irraa gammada gammachuu guddaa irraa qaba. Waa'ee paarkii kanaa soggaanii fi haasawinu isaa lubbuun jiru eebbifatee kabajaa maluu fi harkaatee hedduu namatti tola. Warra hafanoo hangam takka inni yaadattanii dhiiroo waan hojii sana osoo si amma san qofa otoo hin ta'in nuti waan hojiilee hojjechuu jirru jira. Hojiilee kana saba keenya qofa otoo hin ta'in magaalaa tana warri hojii qabsaawaa ture sabni biraatis ni jira. Keessaafuu saba Oromootii fi saba Somaalee adda baasuun ni xiqqoo rakkisaadha. Haa ta'u moggaafamni nuti moggaafnu akkuma naannoo fi akkuma iddoo qubsuma isaaniitti namuu seenaadhaan magaalaa tana Oda isaan gama hundaa'u haayaa babal'isaa deemaa jechuudha. Maaliif Oromoon yeroo hundaa'u saba hundaa'u haammata. Anaaf qofan jiru nuti akka abbaa biyyaattis haa ta'u akka dhalootaattis haa ta'u aadaan keenya keessaafuu ni yaadatta ilma ifii dhalte daran ilma ati guddifatte ilma borcumaa kan dhaalchiste sanii akka guddaa qaba. Saba Oromoo biratti sabni Oromoo ifiif if qabachisiisee nama inni illee ilma godhate kana sadarkaa guddaa godhaa fi nutis aadaan keenya akka hin laaqamne akka aadaa seera gadaa keenyatti yookaanis abbootiin gadaa keenya heera tumanii lafa kaa'anitti akkasitti sabaa sablammii hunda gaaddisa keenya jala rabbii gaditti isaan tiisaa hundinuu magaalaa tana waliin qabnaa waliin ceesisnaa tokkummaa irratti ijaarree jaalalaan wanni amma magaalaan tun akkanatti tasgabbootee deemuu jirtuunis jaalalaa fi hooggansi nuti kan hojjirru hawaasa jidduu gabbuunee hawaasa tajaajila hawaasaa wajjin waan mari'annaa jiru jecha kanaafuu baay'ee intis itti boonna haalli jiru kana jechuudha. Hayyee hedduu takka galatoomii ulfaadhu. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi
OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaati kan ture an qopheessuun sagantaa kanaa Hararshee Tarrafaa Afaanjiiti. Har'a akkuma na agartanitti ganamarra kaaseeti cuunfinee daqiiqaa 40 nuti isiniif dhiyeessinus guyyaa guutuu bikkawwan garaagaraa deemneeti kantiibaa Kadir Jawaar waliin ta'uudhaani imaltuudhaani bikka garaagaraa galleeti kan isin daawwachiisaa turre. Kanaafuu sagantaan keenya gara maayiitti siqaate kan jiru amma maayii sagantaa keenyatti waliin ta'an affeerraa hayyaa. Naafii tokkoon isa gaafadhee namni zaa barbaadee magaalaa keessatti akka barbaadetti naanna'uu danda'attiin dhagee. Kun immoo icciitiin isaa maali? Maaf akkas ta'e namoonni hedduun kana fardeessanii kaasanii jeetiniin eegalee fi mee ani keessummaadha magaalaaf innummaan irra haasa'u bikki itti argamnu kunoo maali? Ijoolleen dilli kunoo maali? Mee irra haasa'e kanumarra? Galatoomii iddoon itti argamnu iddoon kun hoteelaa miti iddoo poolisaati duraan mana kana namu asiin dabruu malee ijaallaaluu malee seenee namni keessatti hirmaatu hin jiru akka waliigalatti dargaggeessi ammaan tanaasti arkitu kun gumaachi isaanii yookaanis gaheen isaanii nageenya magaalaa kana harka mirgaatiin qabatanii akkuma xayyaarri qilleensi keenya ja'ansanitti warri as gaafattu kun halkan keenya siin ja'anii dhugaadha ammaan tana yeroo hundaa'u marii godhan. Dargaggeessi as jiru kun daa'imman harka qalleeyyitii dabtaraan ni qaraasisan yuunifoormii ni bitaniif dhiiga isaaniitillee raayyaa ittisa biyyaatiif gumaacha godhan amma dura gaafa akkasittillee biitii wareera gubbaa jirtullee miliyoona 2 ol maallaqa gumaacha godhuudhaan akkasumattillee yeroo barbaachisu yeroo qulqullinaatis ni hojjetanii ayyaana muslimaatii fi ayyaana kiristaanaa gizee dhufe immoo halkan waan dalaganiif jecha guyyaa bilaashitti yookaanis kafaltii takka malee hawaasa tajaajilaa jiranii. Hayyee hedduu takka bareedaadha. Ani ajaa'iba natti ta'e dhiiroo jarri kun namni dilli kun hundi durgoo kafalameef immoo. Dirgoon kafalamee jiru. Dirgoon kafalamuu jiru. Maaliini liidariin yookaan hoggansi tokko nama if jala qabu isaan fooloora isaa yookaan hordoftoota isaa. Nama inni bulchusan haala kamiin communicate godhee yookaan haasa'u waliin godheeti namni dilli kun afaanuma takkaan ka haasa'u ka hojjetu xiqqashuma meerraa jiiti ni maayyeessina. Rakkoon qabu wanni akkana waliin nu fide jaalala dhugaasa walii himuudhaaf magaalaa tana keessa wanni jiru gandaan adda haa qoodamnu malee namu qalbiin isaatii fi onneen isaa bakka takka jirti jaalalaani wanni amma hojjechutti jiru jaalalti namammoo hin jiru. Tanaaf hundi keenya hojii hojjetamu wajji harakkatellee gargaaruudhaan akka tasaa tahee maallaqni yeroo hunda warri baajaaji keessa irraanfatee deeme 200 230 warri halkan jimaa dalaguu jira fidaniiti amantummaadhaan warri asirrattillee badhaafame ni jira. Wanni takka yoom baajaaji keessa sirraa kufellee waan badaa hin jiru wanni akkana gooneef waan takkaa miti nuti. Tajaajila hawaasaati yeroo hundaa'u hawaasa keenya tajaajiluu fi isaanis hawaasa tajaajilan gaheen keenya wanni takka adda hin jiru isaan bulchoota halkaniiti nuti bulchoota guyyaati jechuudha akka kantiibaa guyyaa fi kantiibaa halkan jaalala. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kanarraa waa hedduu akka baratan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaa ture. Har'aan tana istiidiyoo irraa gabba'uudhaan gara magaalaa Dirree Dhawaa imallee waa hedduu daawwachaati ollee kabajamoo kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaadha. Kadir Jawaar waliin ta'uudhaan mudannoo isaanii haasawinee waa hedduu laallee jirra. Gazaatu nama daangeessa malee silaa dandeenye waa hedduu irra haasawuun waan danda'amu waan ajaa'ibaatiin ani arke namni hedduun kanarraa muuxannoo ajaa'ibaa fudhachuu danda'a jeetiin abdadhaa waan fakkeenya ta'u abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan keenya har'aa kanumaan maayyii ta'a jechuudha. Amma torbaan gaariin isiniif hawwa. Dirree biyya hayyoota.